Shamarree Hawwii Habtaamuu ibsanuu kennuuf dhiyaachuu keef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatooma. Isinillee naaf yeroo keessaniif guddaa galatooma. Hawwii egaa hojii moodelii yookaan ogummaa moodelummaa irratti bobbaatee hojjetaa jiraachuu kee odeeffanneeti kanan si quunnamuu danda'e. Mee moodelii ta'uudhaaf maaltu si kakaasee attamitti gara sanatti deemte? Jalqaba moodelii barachuuf kan akka kaase hojjaan kee illee dheeraa waan ta'eef namoonni hojjaa koo ilaalanii qallina koo ilaalanii moodelinaan jedhu bakka irra gaafa deemu akkas waan naan jedhaniif hojjaa koo ilaalte obboleettiin abbaa kootiillee deemee akka barumsa kana baradhuu fi deemeessi galmeessaa barumsa akkasii baradhu afaan erga bartee boodallee deemtee barattafaa jechaa turte achumaan anillee ofii kiyyaa qoqqoradhee deemee barumsa kana baradhe. Hojjaan kee kun meeqa ta'a laata? Baay'ee dheertuudha jettee hammam dheeratte? Qallinuma faanadha. Hojjaan kee 1.76dha. Meetira 1 seentimeetira 76. Egaa baay'ee dheertuudha. Egaan hojii moodelummaa kanatti hin deemanii waa hedduu gaafata. Ogeessonni waan kana irratti bobba'an nama arganii raatanii gara sanatti nama affeeruu yookaan immoo dorgommii moodelummaa kana iddoo adda addaatti geggeessamu irratti hirmaachuudhaan bareedina qaama ofii qofaa utuu hin taane dandeettiin sammuu ofiis ilaalamee gara kanatti deemu. Kanaan dura dorgommii akkasii keessatti dorgomtee beektaati? Dorgommii akkasiin dorgomne ani mana barumsaa itti baradhe illee afaan oromootiin illee hin turre sababa oromummaa keenyaallee wantoonni garaagaraa waan nurra ga'aniif akkasuma dorgommii keessa illee nun galchanii carraa hojii dhufullee hin argannu wantoota oromummaa keenya mul'isu wantoota garaagaraa achi keessatti waan goonuuf mormatti illee odaa akkasuma tiishartii garaagaraa uffata aadaa garaagaraa waan fayyadamnuufi. Gaafa kana argan immoo akka nuti Oromoo taane waan baranii fi dorgommii garaagaraa hojii kamitti illee nun hirmaachisan turan. Egaa erga hojii moodelii ta'uu kana yookaan ogummaa moodelii ta'uu kana keessatti hirmaachuudhaaf carraan arganne jette qixxa kanaanii maal irratti bobbaatee hojjetaa jirtaati? Moodelummaa kanaa wajjin wal qabatee hojii maalii hojjetaa jirta reem? Jalqaba akkuma ni baradhee xumureeni sagantaa garaagaraa bareechuudhaan nama lama taanee mucaa wayii tokko faana walitti dhufnee sagantaa eebba garaagaraa bareechuudhaan akkas hojjechaa turre akka piroomooshinii fa'aa hojjechaa turre achumarraan amma immoo gara mana barumsaa moodeliing akaadaamii banuuttan dhufe. Barumsa akkamiiti kan itti baratteetu hojii kana yookaanis immoo mana barumsaa kana gara banuutti utuu hin deemin dura ofii keetii maal baratte? Shoortii koorsii ani kanumaan baradhe moodeliingiin baradhe garuu immoo barumsa kiyya kan biraa immoo digirii faarmaasiin barachaa jira ammallee. Itti fufteerta barachuutti jirta? Eeyyee. Tole mana barumsaa kana bantee hojii jalqabdee jirtaa yeroo ammaa? Mana barumsaan kun kan baname ji'a 5 ta'ee jira ammallee barattoonni barachaa jiranii leenjii isaanii ji'a 4 ga'atanii jiru. Eessatti baname manni barumsaa kun? Magaalaa Finfinnee keessa? Ammaa fi magaalaa Finfinnee keessatti hin jalqabne naannawaa dhumadha. Burraayyuu fi sulultaatti jalqabee jira ammatti. Mana barumsaa innaa jedhamu barattoota hamma tokko of jalaa qabaachuutu sarra jira. Deebisees immoo mana barumsaa maqaan isaa guddaa akkasii ta'e banuudhaaf maallaqa nama barbaachisaa. Maaltu si gargaare mana barumsaa kana barachuudhaaf maddi maallaqa keetii maali? Mana barumsaa kana jalqaba illee banuutii fi manni barumsaa kun afaan Oromootiin banamee wanta hin jirree fi anullee jalqaba deemee barachuuf afaan illee na rakkiseera. Garuu yeroo jalqaba yaada kana yaadee hojjetamuu qaba jedhee abbootii qabeenyaa garaagaraa dubbiseen ture. Yeroo sanallee namoonni nan deeggaree yaada kiyyallee aga kana gara aartiitti dhimma waan hin qabneef illee tole naan hin jenne ture. Garuu ergasii turtii yeroo muraasaa booda ofuma kooti dadhabina inni qabu maallaqa inni barbaachisu otoon hin tilmaamiin haaluma salphaa ta'een inni maatii koo amansiisee abbaa koo amansiiseen gara mana barumsaa kana banuutti deeme. Tole mana barumsaati yeroo ammaa bantee jirtu maqaan isaa Hawwii Modeling Akaadaamii naan jette kana barattoota meeqatu keessatti barataa jira? Barattoota hamma akka beekamtii baay'ee hin qabnetti akka yeroo mana barumsaa afaan Oromoo kan modelingii jalqabaa ta'etti barattoota baay'ee qaba jedhee yaada amma barattoota 44 of jalaa qaba kan Burraayyuu. Egaan hojiiti hojjetaa jirtu kun akka jalqabbii isaatiitti
hojii guddaadha. Barattoonni lakkoofsi barattootaati qabdus 40 ol akka ta'e naa himteetta. Eenyu wajjin hojjechuutti jirta? Barsiistota si gargaaranii namoota si gargaaranii si wajjin hojjetan qabda moo qofaa kee hojjetaa jirta? Amma barsiisota gara 8dha kan afaan hojjetanii aaktii gara aartiitiin illee ispoortiin illee hin jira. Moodeliingiin kun illee tireeningiin qaba. Gara sanaanii barsiisota kan afaan hojjechaa jira. Namoonni kanaan illee carraan hojii banamee baay'eedha jechuudha. Namoonni kun namoonni mana barumsaa yookaanis immoo giddugala kana keessa hojjetan egaa yeroo barsiisanii mindaatti isaan barbaachisa. Mindaa kana si'umatu kaffalaaf moo yookaanis fedha ofiitiin si gargaaruudhaaf si waliin hojjetu? Mindaatu kaffalamaa fi kanuma mana barumsaa kanarraa barattootarraa argamutu kaffalamaaf malee tolooltummaa yookiin fedhiitiin kan hojjechaa jiran hin jiru. Maaliif namni tokko wanta hojjetu tokkotti faayidaallee argachuu waan qabuuf mindeeffamaniitu hojjetu. Ijoolleen achitti leenjifaman kun oguma moodelii duwwaa yookaan moodeliingii duwwaa baratu moo isa cinatti waan gara biraa waan baratan qabu? Aartii illee ni baratu. Aartii gama fiilmiitiin illee aaktiingii akkamitti akka hojjetan illee leenji'u. Gama tiyaatiraa waan garaagaraa wanti leenji'an hin jira. Gama fiilmiitiin illee irratti hojjetamaa jira jechuudha. Moodeliingii qofa otoo hin taane moodeliingii irratti haa xiyyeeffatu malee gama fiilmiitiin illee dandeettii moodeliingii fi aartiin illee wanta wal qabatuu fi gaafa kana baratanii shaakalanii hojjetan immoo ijoollee dandeettii gurguddaa qabantu ba'a waan ta'eef. Egaan akka afaan Oromootiin mana barnootaa yookaanis giddugala moodeliingii mana barnootaa moodeliingii isa jalqabaa ta'uu isaati kan itti natti himaa jirtu. Namoota biraa fiidbaakii yookaanis deebiitii argataa jirtu maal fakkaata? Namoonni na jajjabeessanii namoonni muraasni hin jiraatu. Akkasumallee miidiyaan dhufee nu daawwates hin jira. Namni akka dhuunfaattis immoo yaadanii jabaadhaa jedhanii nu jajjabeessanis hin jiru. Akkasumas immoo hojii garaagaraa irratti ijoollee baratan kana hirmaachisuudhaan namoonni wanta danda'aniin namoonni nu jajjabeessanii hin jiru. Gara fuula duraatti akeeki kee maali? Ani gara fuula duraatti jalqaba kana yaadi ani qabu jalqaba mana barumsaa kana bakka garaagaraatti Finfinnee keessas Finfinnee alattis damee itti godhee jalqaba mana barumsaa kana babal'isuudha kanan barbaadu. Akkasumas illee sagantaa faashinii agarsiisa guddaallee gara fuula duraatti qopheessaan jira. Inni kun illee bu'aa guddaa qaba. Aadaa Oromoo dagaagsuu guddisuu keessatti illee bu'aa guddaa qaba. Ijoollonni Oromoo illee ba'anii akka mul'atan illee hin godha. Kanumadha karoorri kiyya ammatti. Egaan sila kanaaf ibsitetti erga mana barumsaa kana jalqabdee ji'a 5 ta'ee jira. Koorsii ati kennitu immoo koorsii gaggabaabaa akka ta'e naaf himteetta. Ijoolleen si biratti baratanii koorsii kana erga fixanii booddee waa hojjechuutti milkaa'an jiru. Amma ammaatti ijoolleen xumuran hin jirani barumsumarra jiru. Garuu immoo otooma barataniitu hojii garaagaraatu hojjetama. Dirqama reefuun jalqabarra jira waan ta'eef barattoota baratanii xumuranii waan hin qabneef barattootuma barataa jiran fayyadama. Hojii hundumaatiif iyyuu isaanumtiyyuu immoo dandeettii mana barumsaa kanatti argataniin hojii garaagaraatti milkaa'aa jiru. Amma miidiyaatti namoonni dorgomanii ba'anii miidiyaa faana walii mallatteessanii hojjechaa jiran illee jiru. Akkasumallee bakka sirboota garaagaraa bakka sagantaa garaagaraa hojii gurguddaatu hojjetamaa jira jechuudha karaa kana. Tole egaa shamarree Hawwii Habtaamuu ibsanuu kenniteef hedduu galatoomii hojii gaarii hojjetaa jirtutti immoo itti milkaa'ii jenna. Tole hayyeesin illee naaf hirtanii yaada kiyyaa fudhachuu keessaniif guddaa galatooma.